maqaan kiyya Adam Yuyyaa Ali Naanjaani araddaa ifaadiin aanaa doobbaadha. Duraan biyyoota alallee deemeetiin jira. Soomalee fi Yamanii fi Suudii keessallee taa'e. Gandi ifaadiin bishaan hin qabu bishaan rakkina guddaadha qabanii ammallee garuu hanga ollaa kiyya kanaatu formaata argate malee kaan rakkina san keessuma jiranii. Muuxannoo kana ani sammatii keessaa yaade garuu hoggaan dhaga'u maqaasiidha puulii jaaniini ani osoon tanallee osoon hin dhageenin sammatii keessaa baasee tolche. Bilaash ta'anii dheebuun duura laffa'aniituma akkuma maayisatti beelaan duura eelanii duwwayyina jedhani carraaqaniituma baasuu wayyinaan jedhan. Meetira 29 irratti waan dhugaatii bahe. Osoon kanan baasin duraan bara 2005 eegalee cinquma amma bishaan dhugaatii fi tawrii obaasaa fi huccuu miicinsaa tanaa jecha kana eegalee qotee kuni ji'a 2 amataa hambisee keessaa dhumti. Sababa sanirraa ka'eetiin amma haroo bancarooraa tana bishaan qorqorroorraa lafa yaa'u kana maaliif lafa yaa'ee qisaas taajee gadoo meetira 4 qotee labbatti meetira 3 qotee akkatti olotti meetira 5 godhee akka wayileen hin seenne jee mana irra jaaree tolchee akka waan gingilchee camaqee irraa hambisaa itti godhee kana keessaan akkasitti itti buusa. Kana kuni dhugaatii laal wayin bilcheeffaturra oola. Kammoo waan xixiqqoo wayiin obaafannuu fi horii obaafannu haroo sharaa tana. Sababa san andalaguutiin mootummaan kana deeggarsa naa kenne sharaa kana. Tanarra argadde haraashitti gabbisuu fi huccuu miicuu fi waan takka ammaas waan akka shunkurtaatii fi dinnichaa fi qullubbiidhaan bunaas obaasaatiin jira. Horillee asumattiin gabbisee gurguradha. Tokko ammallee inni gurgurin malee gabbatee gurguraa deemu jira. Akkamti kaatu 160 ni baasa. Kaanis gurgureetiin barana diradhaatti maallaqa biraatti ta'ee mana ulaa lamaan jaaradhe. Alhamdulillah dhiisimmaa formaata argadhe. Namu akkuma kiyya kanatti waan niyyatee nu margata. Niyyaa isaanii san lafa kaanii taa'uu miti. Tattaaffii carraaqeetiin itti lafaa ka'uun jaala.